Ayuu maqama gurte. Wii. Prank dheettan saalfattu. Prank dheettaa. Guyyaa sargeedhaan badde. Inuma salphanne bara. Deebitee immoo prank dheetti. Rakkoon ishee hoo maali? Rakkoon Ayuu maaliif baddee? Araanii saido prank si godhee araanii saido saniif miti atu akkana goote atu akkasina goote atu jirni na goote atu jaanka na goote. Stop. Dhaabbadha hundi keessan asumarratti. Jarri hundinuu nu soban. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum jirtu naga keessan fayyaa keessanii jecha haramoo waa'ee Ayuutiin dhufte. Chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Lammaffammoo Ayuun ani prank godhee namni guyyaa cidha isa prank sakandiif yookiin walakkaa sa'aatii yookiin sa'aatii lama qofa kanama godhu. Garuu isheen immoo akkan gooteree yookiin guyyaa lama jetti saidoon torbee lama jedhe isheen guyyaa lama jetti. Ergu miidiyaa kanarra deemamu eegaleeyyumoo saniinummoo namni surprise nama godhu wanta addaa tokko hojjetee surprise nama godhu. Tokkoffaa uffannumti Ayuun uffattu surprise jechuun maaliif Ayuun jechuudha niitii abbaa qabeenyati. Waan tokko keessaa wanni isheen dasna jettu ni beektu. Ayuu waan tokko dasna jetti. Waan tokko qofaan dasna jetti. Inni maayini isinii galee waan Ayuun dasna jettu waan feetee uffatte jechuudha. Waan feetee uffatte na fokkisan jettu. Waan feete saaree haa uffattu. Ilaalame Ayuu dhugaan isinii jedha. Otoo dhalaa tokkooti kotteen ijjatuuf ta'an. Garummoo Ayuu waan tokko qofaan dasna jette. Dhugumatti dasna jette maaliif homa uffattutu irraa bareeda. Jechuun ani injiraa miti ittiin tuffattu. Kaleessa viidiyoo shaarbii uffata isiin uffattee ilaali. Bakka irra kaattu dhimma kanaan qabdu jechuudha. Jabduudha jechuudha. Garuu Saidoon maal jedhe? Sumayyaa dubartoota hedduu keessaa Sumayyaa maratee fuudhe jedhe. Sababni hoo maalinni? Sababni jabduu ta'uu isheeti. Dhugaan isiniin jedha. Sumayyaan bakka dubartiin sun dubartii jabduu akkamii akka taatetti beeka. Maaliif dhiirri jechuudha. Dhiirri dubartii jajjaba feeti. Dhiirri dubartii jabduu feeti. Saidoon amma Ayuu maaliif qabate? Jabduudha. Ayuun dubartii jabduudha. Dhugaa rabbi. Hin beeksisaa bar namni akkanumatti. Dhiironni tokko zimjaanii takkee sheeppii isii ilaalu takkee maal isii ilaalu miti. Saidoon ammallee Ayuu lammaffaa kan qabate jabduu ta'uu isheeti. Dhiirotaaf immoo barumsa ta'a. Kanaaf jechuudha. Ani kan hin jedhu garuu waan mufadha kee waan achi keessatti qirra namatti jedhu guyyaa sanbadoodha. Guyyaa sanbaduu guyyaa hamilee isii dhaloota isii lammaffaa irratti gammadu isa gammachiisu ufi gammadu maatii ishee gammachiisu sila akkas ture mitiire akkas ture sila garuu Ayuun prank godhee jetti. Waa as keessatti jibbe keessa immoo wabii irraa jibbe. Wabiin takkallee waan takkan beeku baay'ee miskiina ture. Wabiin dhugumatti baay'ee miskiina ture. Miskiinummaan isaa daangaa dabarfate. Sababni isaallee fayyaalessaa garaan isaa qulqulluudha. Yeroo hundaa in tuffatti intalli kun jechuudha. Yoo dhugaa dubbadde Ayuun Saidoon tuffatti. Rifama wabiin tuffatti. Akkamitti tuffatte? Maaliif tuffatte? Gara laafessa. Dhugaa gara laafessa. Gara laafessa odoo ta'uu baatte hin tuffattu. Yeroo duraanii yeroo isii jala fiigoo odoo baate hin tuffattu. Yeroo duraanii si malee dhalaan biraa hin jirtu otoo jedhuuni baate hin tuffattu. Wayiif isa tuffatte. Dubartiin gaafsi tuffatte jireenya kee guutu. Ati bakka saree isa goote yeroo hunda. Maata obboleessa kiyya. Marra koo qaba. Dhalaa fe'eessi jaalata. Dhalaa fe'eessitti heerumaa miti. Dhugaa. Garuu immoo ani bakka baay'ee isa taasisabe. Wabii jechuudha. Wabii namni yeroo isin akkasitti wallaahi keessa keeyyatu na gubate.
wabii yeroo isin akkasitti cabsitu yeroo isin akkas jettu yeroo isin hamilee isaa tolxee ati maal asii goota bakka haqa qoqotee xurii qotee kanatti san deebitu hin cabsiti sababni isin cabsitu beetani saidoon akka nama isaa wajjiche yookiin waan biraatitti fudhata hin jenne sinigalee hamilee isaa baay'ee tuuti hamilee isaan eegdu bakka hin cabsiti dubartiin hamilee nama cabsuun hin taatu garuu inni maali hin kuru irraa ishee malee jiraachuu hin dandeettu heerumtee bultii jar korii irraa bakka marrakkoo qaba yoo irraa gorta jireenya kee jiraatte jireenya mataa keetii firii taatee jiraatta dhalaafee sitti heeruma dhalaafee dhissi jaalata haadha yeroo hunda isin sixiqqeessitee miidiyaa irratti yeroo gabbaate akkati situ isuma kan yoo siin jettu obboleessa sanuu bara obboleessa saidoo ta'eef malee sila qaata waan jettuun isee sanuu sababa obboleessa saidoo ta'eef xiqqishoo isee hagana agartanii adabetti gooti garuu ani mucaa santu garaana nyaate baay'ee batte garaana nyaate utoo kiyya yeroodhaan irraa gorta yeroodhaan irraa gorta yeroodhaan balbala saidoo irraa gorta yeroodhaan immoo karaa kee nagaa deemta yeroo keetti taphatee Ayuu jaan yoo argee arabaafannaa qaba Ayuu warra jaan argee onneen koo qabbana godhata waan akkasiifaa yoo sammuu kee keessatti hin beekamu yaaduu dandeessa goore anasiin jedhe wabii dirqama mana saidoo irraa goru safaa Ayuu waa'uu dhiisu diraamaa hojjetu dhiisu manuma isaatirraa yoo baay'ee hamilee kee tooyite baay'ee si xiqqeessaa turte si cabsaa turte si tuffachaa turte ilaa mawdoon taan hamma duriitti hamma durirraa qabee hamma ammaatti illee jechuudha kana isiniin jechuu barbaada chaanaalii kiyya sabskiraayib gochuun dagatina isin gade chaanaalii kiyya sabskiraayib gochuun dagatina kanaaf wanni isinitti dhaamannu chaanaalii keenya sabskiraayib godhaa nu jajjabeessa maatii nu ta'a kana qofa malee waa biraa hin jiru isiniin jechuu barbaada kun immoo tuyyu karaa salphamatti wabiin immoo asuma deebi'e karaa nagaatiin abbaa fedhe wajjin abbaa fedhe fuudhaa abbaa fedhe fuudhuu danda'a wanni mana nama kudhan dhayxeetti qaabtuuf mana nama dhaquu manna jechuun nama jibu bira dhaquu mana kilaasii tokkitti yookiin maatii ofii bira bakka kabaja qabdu bakka jaalala qabdu jiraachuu si wayya obboleessa kiyyaa kana isin jechuu barbaada biyyoo keessumarratti dhaawama viidiyoo biraatti walitti deemta baay baay